nama 17 nama 17 irratti adubbatamuu jedhame eenyuun tuffatee manni Mariyamaa mana eenyuun gadi ta'ee jennaan dhaqee mana tokkummaa banaa'edha. Kanaaf dubbachuun barbaadu ani isa sana mana kiyyattiin dubbadha. Kabaja qaba sii galee kabajaa koo immoo anatti isinitti agarsiisa tokko jedhe. Isa waa'ee tidaarii yoo ta'e immoo ni kaana hidhate malee nama kana wajjin sinii tokko bitadhee inni saanii tokko bitadhee wajjin jiraachaa na dhaggeeffadhu. Jechuun Mubaarak guyyaa tokko si xabbasee naan dhiira miti. Bar Mubaarak guyyaa tokko xabbasee si maraachee miti. No, zimmattee naasa'in xabbasame zimmattee naasa'in. Jechuun dhiira miti hin jedhin ka guyyaa tokko itti si xabbasnaan maraatte miti dhiira miti hin jedhin ka. Hai guyyaa tokko xibsii guyyaa tokkootiin akkana ittiin ba'u jedhaa miti. Wiitiin irratti hin qabina. Mubaarak irratti qabu. Nigee mana nama kamiyyuu dhaggeeffatu mana nama kamiyyuu Barbaachuma aanaan miti godhe. Barbaachuma barbaannee arrabsitu arraba barbaachuma barbaannee miti. Teenyaan arraba. Wiitiin irratti hin qabina. Mana badattee isii. Wiitiin irratti hin qabina. Ani sin arrabsuun mineen haasaan bukeessinaa asirra teessanii. Haasaan bukeessinaa asirra teessanii. Bakkee narra. Nu arrabsitee fittuu dhaggeeffadhaa usaati nu arrabsi. Oi Mubaarak obsaa naa dhiisaa mee naa dhiisaa. Mee naa dhiisaa. Asoon numni mana sitti waliin asoo fuudhi. Mariam amma waan si gaafu naa deebisa arraba dhiisi. Ati Wiitiin irratti hin qabin. hin qabin irratti qoo hin qabini waan gaafadha. Ati immoo dur baasi miti. Waan si gaafu naa deebisi namni si arrabsaa jiru hin jiru. Si galee guyyaa tokko si arrabsee hin beeku. Siin deebisa isa siloof keessaa balaqqama waan ta'een sitti muu dhufeen. Ana yoo ta'e jechuudha dhaqina qoradu wallagittiidhaan eenyu kee lakkeessi miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Ani tokkittiin koo jechuudha ani dubartiin. Tokkoffaan waan ati beekuu qaba. Lammaffaan immoo yaa wallagga jagnaadha maarrakkoo qabaree. Yaanis wallaggaadha ka maarrakkoo qabaree wallaggummaan hin jaallanne ittiin boonna wallagga ta'uu keetti nama boonsa. Hai wallagga dhiira bar. Tokkummaa. Obsaa akka waan darban akka waan warri modii taraa muitiin irratti hin qabina. Muitiin irratti hin qabina. Bagarratti qabatu. Nutiin godina barbaada dubbattu. Maasaa kan uummanni kuni aboo utuu ni torkiin koo dalagee fayyaa keessa hin gadi caasaa maal jettan. Mooditarrii nutiin godina. Arrabsitu maa sodaattu si. Kaasii dubbadha. Ni torkiin nadi malee aan fayyaa keessa. Fayyaa keessa hin buusa. Dhaggeeffadhu ansii fedheen seene malee nama tokkoof jedheen seenne dhaggeeffadhu sitti nama asirratti ceeno mina gire. Miyuutiin godina. Dhaggeeffadhu. Eeshi. Muitiin godina ala namni. Dubbat miyuutii irratti hin qabina irratti mooditarris alala wal biloogna irratti hin qabina akka irratti hin qabne namni tokko dubbadu waan garaa keetti miyuutii irraa baafadhu ofiif qabataa jirti maali miyuutii godhu no ofiif qabataa jirti okay dubbachaan jiru muitiin godina muitiin irratti hin qabina ansii fajjach dhaggeeffadhu jecha kee fedheen seene malee waan biraa fedheen miti kan hin seene inni dhaggeeffadhu Wai ka kadam di miuti sirratti hin qabne modii sarratti maa obsiin sin jedhe. Narratti hin qabina maddeeraan kalaas narratti hin qabina. Ittani maa qoyisi. Narratti hin qabina tokkoon kee muitii akka narratti hin qabne dhaggeeffadhu sitti namaati. Akka obboleessa kiyyaatti si jaalladha sin kabaja. Dhaggeeffadhu. Akka obboleessa kiyyaatti si jaalladha sin kabaja. Garuu immoo ammayyuu taanaanii jechuudha eenyuun kee. Warra sirra jirtanis yoo ta'e warri jala jirtus yoo ta'e dhiira ta'e dhalaa ta'e waan barbaadde ta'e goddaa mataa keessan dan ilaallatu qilee seenuu dandeessu garuu ammayyuu na xuxxuxu ta'ee jennaan aqi kiyya hin ba'u ta'ee jennaan wallaahi kanniisatti quba kaa'aa jirtu iheennin maa qaallabbaachuu kanniisatti ilaa keessin kanniisatti quba kaa'aa jirtu kanniisi kaatee naan hin deebisu mataa kee yoo ta'e jirtu maqasiin kiisii muri dhaggeeffadhu muramii birrii namaaf aboonam ni jala dubbataa jirtan maal anaafisii waliin dubbataa jira. Waayiti qabaddaa waayiti daarii irratti dubbachuu fedhan waayiti daarii yoo ta'u obboleessa kiyya isatu na jaallatee natti dhufe malee an dirqamaan na jaalladhu tidaarii keen diiga jedhee ittiin dhanne ansii galee isa kana siif deebisuu nan barbaachisu garuu tidaariin kiyya diigame dhaggeeffadhu tidaariin baga issay minaa gabbaak. Wallahi jaalala Mubaarak si maraachaa jira. Baga ishoo baga jaalalatee maal si galchee. Maal si ilaalla taree issay dhaggeeffadhu waa'ee tidaarii sadii jette irratti hin dubbadhe waa'ee tidaarii diiguusati jette irratti ol seene malee ol hin seenuun ture ansii galee sitti nimamti eenyu kee miila tokkoon dhaabuu danda'a saayikoodhaan eenyu kee miila tokkoon dhaabuu nan danda'a durbummaa koo simiti kannatti mu xanqaqee of beekaa wallahi durbummaan argine ofii koo nan beekaan dhaggeeffadhu sitti nimaati isa waa'ee tidaarii namaa diiguu jettu an tidaarii namaa sin deemne qallittiinsaasi Mallaadha maa jedhaa kun?
Mallata kana faanatti balaa. Aboo modi tarina irraa buusi ijoollee bakka narraa buusi nama na jala dubbatu kana buusi narraa hunda isaa buusi hunda nama narraa haasoftu waan feet way uummata sabiriin qabne yaa dubbatattu bakka dhiisaat uummatichi maal ta'e ijoo haa dubbatattu dhiisaa waan feete anaana jettu anaan na arrabsitu obboleettii kiyyadha aga feetetti na arrabsitu maaliif buufti aboo modi tara yeroo modi tarri keessan irra bashteen yeroo deebisa aga feete na arrabsitu aga feete na arrabsitu deebisa akkaawuntii ishee namni hubattan modi tarri anaan na arrabsitu ana miti kana arrabfamu aboo yeroo modi tarri kunis mushaakilaa guddaa qabdan wallahi billahi anaan na arrabsitu maaltu singalcheedha amma qoy way lama ittuma himemmiuti godhe erga asittaa saataan jirre erga himataan jirre erga kee asittiin himanne deemuu dandeessa aan hin dhufu edeen dhaabiyan garuu anaan qoy mubaarik qoy yaada see ibsattu laa waan qabu qaba beektaa waan rabsuun bari hin dogoggorte malee mubaarik waan fayyadu qaba bar waan rabsuun yaa deebisi nama arrabsite bareeda bar nama arrabsuun gaariidha bar arrafamuun gaariidha bar amma eessana kaattuudha eessa goot sila dhaqee mixii harka kaa'ee jettee siinuu mixiin harka kaa'ee adaraa viidootti barbaadde dhagoodheeti viidootti dhuma of jalaa balleesse gara naannoo maa'ee jetti muuziqatti isiidhuma kaasi waa biraasin kadhanneen viidiyoo suuraas maxxansiin kana booddee waan waliin qabu ati immoo waan barbaadde godhe abbaa barbaadde gad deebise akkuma maammee itti meeraam didanii Isa mutafkan mastetti video sila to jentenan nageenye urageti sirra dhawaan turre hawaasni hin jenne yoo na rasu barbaade simo namni sila na arrabsaa ole namni sila namni kuni yeroo nuun walitti kennine hin beeku saayitii nuun walitti kennine hin beeku nu duukaa taa'ee yeroon itti kenne hin argine yeroon inni immoo harkaa fuudhee hin argine ani quraana qabeenan kakadha namni kun harkaa hin fuune namni jedhee dubbataa ole akkamittiin dhugaa kiyya naa baasa jedheen dubbachuu danda'an dhaggeeffadhaan mana isaa keessa taa'e. Bar dhugaa kee kan baasu si malee tokkummaa miti. Tokkummaa maal si baasa dhaggeeffadhu. Anammayyuu dhaggeeffadhu lafarra jiraan iyyee haasoo hin danda'u mana keessaa ni dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu dhugaa koo jallisuudhaaf deemsa dhaggeeffadhu sitti nima. Dhaggeeffadhu namni si hin fixanne ammayyuu ani. Mubaarak waan dubbataa jiru qabatti takka jedhe. Atis mana barattii haasaa turtee mana keettillee Mubaarak dhufee ture miti lama jedhe. Yoo fakkeenyaaf manni tokkummaa naan ta'u yoo jette yoo dhugaa kee barbaadde ta'e fiiddee dhuftee maal gochuu qabda turte beektaa? Tokkummaa. Galatoomi ajandaa kana fiduu keef galatoomi lakkii naaf hin taane dhugaa haqa koo barbaade miti haqa Mubaarak barbaade miti eeyyee akkas godhe manni kun naan ta'u mana biraa nuu barbaadii lafa akkasiitti bakka biraatti dubbannaa amma deemnee osoo jette gaarii ture ati maal goote akkaawuntii jira hin dhuftu akkaawuntii xiqqaana jala dhuftee kunis dhugaa kee barbaacha osoo hin taane Maarikoos ansila dubbadheeraan mana kiyyatti pirezidaantiin maammee jira obboleessi isaa abdiin geetaachoo hin jira hannan jira nama 7,000 ture nama 7,000 irratti adubbatamuu wanti jiru jennaan lakkii mana isheetti wanta dubbadhu hin qabu tokkummaa mana bansiisee naqee mana tokkummaatti dubbaddaa jedhe maaliif kun gandummaa hiriyoommaa ollummaa Naagaleera. Okay. Yeroo sana isaa maal godha beektaa dhuftee mana cuftee miti. Akkoo mana cufteen osoo dhuftee ol seentee tokkummaa hundi keessan dhaggeeffadhaa warri asii jirtan ani asitti dubbatatu hin barbaadu. Bakka biraa nuu qaba. Jettee dhugaa keetiin sirriitti osoo dubbatte. Maaliif akkan dubbatachuu hin barbaanne yoo hin beeku. Dhugaa rabbi ammas keessaa fakkeenyaa nama baay'ee jiru. Jarri gannummaadhaan deemaa jiru. Jarri hiriyummaadhaan deemaa jiru. Garri ollummaadhaan deemaa jiru. Situ sirreeffata kaan. Maariyaam situ sirreeffata ati iyyuu gandummaa. Dubbadde ani mana kanatti dubbatachuu hin barbaadu. Hiriyummaa gandummaa ollummaadhaan deemaa jiru. Iddoo siif qabna. Iddoo siif qabani.
iddoo siifa qabanii mana siifa qabanii mana ati filatte. Eenyuun nama dhaga'u namni nama dhaga'u hin jiru. Maarkos waan gaafadhaa qoy ishii nama dhaga'i kaayyee ishee eega dubbatte ayyee tole waan ati jette ayyee ishii galatoon mana keetta dubbatamuu barbaadde kanuma qofanatti. Naa deebisi. Maryam. Dubbatamu inni sida darbee gaafan siin jedhu. Jechuun gaafii anbar seeyyama ilaa dhaggeeffadhu. Akkan deebisu barbaadde miti. Sila gaafa namni 17 ture obboleessi isaa hangafisaa gaafa jiru obboleessi isaa dubbadhu wanta jiru maaltu jira gaafa inni jedhee. Nama 17 dhiisi 17 mana kee. Lakki ani dubbadhu dhaqeen tokkummaa mana bansiisaa de maaliif kun gatii gandummaadhaan deema hartaniif gatii wallummaadhaan deema. Ishi waan si gaafa dhaadhiisi nama 17 dhiisee deemee dhaga'i ka buleetii kiyya dhaggeeffadhu waan namni si kabaju dhaggeeffadhu. Nama 17 dhiisee deemee namni 17 mana koo siisarratti malee hin dubbatadhu jechuu barbaadeen siin jedhee bar. Baru ilaale angandaan ishii nama gandaati jedhee akkuma itti na hubatte ta'u Maarqos garuu namuma dhalataa Oromticha keenya ilmoo maccaati ilmoo Wallaggaa keenyuma jechuudha inni illee obboleessuma keenya inni arganni dhugaa iddee rabbi iddee dhugaan jiru inni arga jechuu barbaadeetan Maarqos amma waan si gaafadhu Mariya waan si gaafadhu naa deebisi nama 17 sana garaasi gubee moo haqa kee garaasi gubee wallaahi garaadha jaatta miskiina bara nama 17 sana garaasi gubee Maariyaam hin jirta? Jechuudha waa'ee nama 17 dhiisee deemee 17 maa 10 dhiisee deemee. Oye meetera akkas goona rakkina dhiifama illee garuu warra kaan namooti baay'een dubbachuu malu ta'a dhiifama guddaa. Maariyaam inni geessa? Dhagaa jirta? Hee nan dhagaa dubbadhaan neetwoorkiin na jeeqaa. Ilaali immoo waan akkan sitti ma dhaggeeffadhu. Akkas godha. Please yoo dhuguma furmaata barbaadda ta'e. Jireenya kee boriif hin barbaadde Mubaarak yoo ta'e already mana qabateera. Okay? Amma haadha manaa qaba manallee qaba. Tarii wal fuudhuu dandeessu wal fuudhuu dhiisuu dandeessu. Ni ilaallatu. Ajandaa keessan kana garuu akka itti fixxani. Atis bifan takkan jedheen. Taa'iitii itti yaadiitii. Tokkummaa mamma jettu kanallee haasofsiisi. Mana siifa barbaadanii. Mana nama tokkootti isaa walii galaatii mana akkasii naata. Mana kee yoo ta'e Mubaarak hin dhufu jechuu danda'a. Mana kee hin ta'u mana Mubaarak hin ta'u dubbiin kun. Dhaggeeffadhu. Mana tokkummaallee hin ta'u erga jettee ati jibbuun mirga keeti. Okay? Naan ta'u jennaan dirqamaa filanas keessa namni si kaa'u hin jiru. Maal gootu isin walii galtanii tokkummaatti maddaa tokkummaan okay erga akkasitti yaadde mana filadhu siina jeeti mana Oromoon jaalatu filadhaati. Ajandaa siif Mubaarak jiru kana fixuu qabdu. Boor ati mana dhaabbachuun kennafu Maariyaam. Akka asirraa sitti hin fakkaatin. Dhiirri namni 6,700 intala shamaraa mana jirtu kana ilaale bor heerumuun kenna faare. Bor namni maal ta'e intala baalagee sana kaleessa ajandaa goote sana goote kana goote jedhee namni si waraabbatee seenaan kee badaa jira. Sitti garuu fakkaataa hin jiru. Si galee bor heerumuun kennafu mana godhachuun kennafu. Mana nama tokkoo siifa fidaniiti. Ilaa kun as keessa jiru ijoolleen hundumtuu feemeessa warri asirra jiran. Mana nama tokkoo filadhaatii achitti wal fixa. Maarqos waan sittim osoon dubbii kanan hin eegalin bilbilchiisee ijoollee ittiin haasofsiisaan ture. Nama 17 inna sanadhaa hawaa tokko hin dubbanne sin kabajaa sin jaalladhaa argaa jirtaan nama sitti buuyyuu sirraan diffeensi godhaa jira jedheetti bilbilchiisee maal jette beektaa nama 17 dhiisee bahe waan ta'eef dubbiin hin eegalamne Maarqos. Quba qabaadhu. Inna sana isin dubbanne Mubaarak isin dubbanne namni dubbate tokkittiin hin jiru. Nama 17 dhiisee bahe waan ta'eef hin naqu nama 17 mana kootti dhiisee bahee jette. Ani hin dubbanne Maarqos quba qabaadhu. Waamaan ture ijoolleetti bilbilchiisee soba jettu nan fide namatti bilbil. Abboo kun koo waan qaaniidha barootoo Maariyaam ta'e akkamitti nama 17 miti utuu danda'ameeyyuu intalli shamaraa tokko keessumaa intalli Wallagga tokko erga Wallagga of hin jette. Intalli shamaraa tokko namni eenyummaa ishee amantu tokko ija baay'ee dura of keessa of kaa'uun barbaadu. Dubbii kana dhugaa haqa qabdi yoo ta'e siigalee haqa kee kanaa silaa bakka namni baay'een hin jirretti iyyuu fixachuu qabda turte Maariyaam. Tariyoon obboleessi kee silaa qo'ime. Tariyoon obboleessi kee silaa danda'a. Tariyoon maatiin kee silaa danda'a. Firri kee silaa danda'a. Akkamitti ati intala shamaraa taate seenaa kaleessa dabarsa jireenya kee irra maa gufuu goota. Mubaarak yoo ta'e fakkeenyaaf dhaqee mana kana booda jiraataa jiraachuu danda'a. Ati yoo maalitti hafta kana booda? Yaadi.
Ani isa kana rakkoon qabu waa'ee kiyyaanatu beekaa jireenya mataa kiyyaa kan itti uffadhu. Beeka garuu singa wajandaan kun immoo Deebiinsi deebisaa. nama 1700